Yooyyaa gabbudaadoo babaaroo fafayyaa nageenyi badhaadhaa akkam jirtu hordoftoota Shinniigaa Broadcasting Service. Oduu ijoo yeroo kanaaf qabanne isinitti himaa oduu waliin Isaa Turaati. Facebook waraana bilisummaa Oromoo qabiyyeewwan sochii hidhattootaa leellisan ugguruu beeksise. Dhaabbanni Facebook waraana bilisummaa Oromoo Facebookii irraa uggureera jechuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan kanneen jaarmicha bakka bu'aniin fuulli banamu yookaan banamee jiru ni haqama, kan banamuuf jiraatus hayyama hin argatu jedhe. Qabiyyeewwan namoota biraan maxxanfaman waraana bilisummaa Oromoof deeggarsa kennu yookaan kan leellisu ni haqamu. Facebook murtee kanarra gahuun dura ogeeyyii dhimmicha irratti dhiyeenya qaban waliin mari'atee sirna jiru tokko tokkoon akka hordofu dubbii himaan dhaabbatichaa ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo baroota hedduuf hidhannoon qabsoo geggeessaa kan ture yoo ta'u, ammaan kanallee kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti sochii waraanaa gochaa jira. Kun immoo mootummaa bilxiginnaaf mataa dhukkubbii guddaa akka ta'e beekamaadha. Mootummaan Itoophiyaa Maqaleetti haleellaa qilleensaa sadaffaa raawwate. TPLF haleellaawwan qilleensaa mootummaan walitti aansuun raawwateen namoonni nagaa miidhamaniiru jedha. Haleellaa guyyaa jalqabaa qofaan namoonni 3 du'aniiru jedha. Haleellaa roobii kaleessaatiin ammoo haadha ulfaa dabalatee namoonni 8 madaa'anii hospitaala galuu ogeeyyiin fayyaa BBCtti himanii turani. Ministeerri ittisaa Itoophiyaa ibsa baaseen humni qilleensaa humna lafoo Itoophiyaa deeggaruun Tigraay keessatti kuusaa fi suphaa waraanaa buufataalee leenjii buufataalee ajajaa akkasumas konkolaattota loojistikii fi qabeenyaa miliqsuu irratti bobba'an mancaasuu irratti akka argamu ibseera. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa haaraa baaseen hundumtuu gara adda waraana Wallootti akka duulu waamicha godhe. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa kan dhiyeenya kana muudaman Dr. Yiliqaal Kaffalee hunduu gara Wallootti haa yaa'u haa duulu jechuun waamicha godhani. Torban darbe keessa waraanni naannoo Amaaraa fi Affaar keessatti hidhattoota TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti hammaate uummata kumootaan buqqisee bakki muraasa harka hidhattootaa akka galu sababa ta'eera. Ammaan kana kibba Wallootti dhiyeenya magaalota Dessee fi Kombolchaatti magaalota lameen to'achuuf waraanni godhamu jabaatee akka jiru gabaasaaleen bahaa jiru. UN waraanni kaaba Itoophiyaatti geggeeffamaa jiru akka dhaabatuuf irra deebiin gaafate. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waraanni kaaba Itoophiyaatti itti fufee geggeeffamaa jiru akka dhaabatuuf irra deebi'ee gaafate. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniin alattis biyyoonni gurguddoon gama lixaa fi dhaabbileen gargaarsaa irra deddeebiin waraanni Itoophiyaa kun mariin akka fala argatuuf gargaarsi namoomaa bakka barbaachisu akka qaqqabuuf dhimmanii gaafachaa turani. Miidhaawwan dabalataa fi gidiraan namoota nagaa irratti Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti qaqqabu hambisuudhaaf qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaachaa jiran walitti bu'iinsa kanarraa akka of qusatan waamicha keenya irra deebinee dhageessisna jedhan dubbii himaan itti aanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Farahaan Haqii. Qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan hundumtuu seera namoomaa idil addunyaa kabajuudhaan lammiilee nagaa fi misooma bu'uuraaf eegumsa taasisuu qabu jedhaniiru. President Joe Biden Chainaan Taiwan kan haleeltu taanaan US Taiwan deeggarti jedhani. Muddamni Taiwan fi Chainaa gidduu haalaan dabaleera. Eeyyee kaka'umsa sana gochuu qabna jedhan US Taiwan deeggarti jedhamanii gaafatamuun. Garuu dubbi himaan White House miidiyaalee Ameerikaa tokko tokkotti akka himanitti yaadni pirezidaantichaa imaammata jiru kan jijjiirsisu miti. Taiwan akkasuma deebii yoo laattu ibsi Biden Chainaa ilaalchisee ejjennoo qaban kan jijjiiru miti jette. US dhimma Taiwan deeggaruu irratti waggoota dheeraaf imaammata ifa hin taane hordofaa turte. Daawwattoota keenya oduu ijoon yeroo kanaaf qabannee jirru kan hanga ammaatti daawwatan ture bal'ina isaanii oduu idilee keenya keessatti qabannee isiniif dhiyaannaa turtii gaarii.